bas akka Muhammad baani taasisan jiru dachi olutaaltis gati gat olutaaltis tana dirrenis tana fardinis tana nu dhorgo sin dandeessu jirra nam tokko anu gaafatu hin danda'u bas fiixanne nuti goolabanne arraboota isin wajjin dubbiin qabdu arraboota warra ajandaa ustaadanii mooraa godhatuuf dubbiin qabnu nuti zim jannee barsiifnaa ammaa kitaaban barsiisi deemaa koottaa dhaggeeffadhaa isinin jana lakkuma kitaaba qaraayisuun irraa guurra yeroo maname dubbate loluun tokkoffaa dogoggora irraa akhiraati gama Abu Yahyaatti Muhammad bayaan karaa kana deemaa Abu Yahyaa nama guddaa binsi qabaje maqaa kiyya ana dhayditi miidiyaa kanarra anaa fi si jiraata walillaalla karaa kana deemaa maqaa kiyya naaqas gorona na ofirraa sin dhorgina agarta tuuji gannat tobi Muhammad bayaan nama dhuunfa daraas dhungatiin qabu inshallah akkas eegalatoomii ta duraati nyaadhaani nyaannaani kuni adaba dhabuudha akka abbaasitti akka Abu Abdallahitti adaba dhabuudha na fi si taasa maaliif adaba dhabuudha mee nyaadhaani nyaannaa waan ati hin argite nyaadhu la gaafi akkuma gaafittan si gaafadha waan ati yoo ati hin argite nyaadhu Abu Abdallah ila akka fakkeenya akka obboleessa musliimaa tokkotti yoo taajamte yookaan barataa kan kee yoo ta'e la medis la hajjame fakkeenyaaf shabakaa taakka jedhu qofa Abu Abdallah sigala suuta wali deebsaa biyana shabakaa taakka jeemet taakka jee taakka jeega jira taakka jima mana khiralam lama nyaata dhugaatii jima wasadi wajjimari jima kafete san waay jima sim galchisan isera wudira bar kuma kudan jetin galchisan isera wudira mama bayan sirri waa baganya de saw sim galchisan okay ate bema Abu Abdallah ayeta dala ayya fartasi yasbi okay abuga kana na kabalte okay kana na kabalo hen qabdu ka dubbata dura kana dubbanne damma nadi biska na kabalo hen qabdu eshi na gaafaddeemi deebisaa kiyya dhageeffadhu nega irra qabna maqadirra bakka disga waay kana disga kana ni nyaanna disga halas single tokkoffaa Muhammad ustaadonni gosa lama ustaadonni imoodhaati gosa lama jenne durallee dubbachaa turre tokko ustaada barsiisa sirritti barsiisu kayyoo mindaa karanii illee mindaa gosa tokko diin barsiisa waan ta'eef gosa tokko hin qoodi jira maayikii fadhu dhageeffadhu tokko hin jiru la gosa tokko miti bakka kanatti la dogongora qabda gosa tokko miti mee Abu Abdallah gosa tokko miti kayyoon isaa mallaqa akkuma hundinuu diin al-Islaam barsiisan fayyaduuti diin al-Islaam barsiisan rabbiin barakaa si yaagoo mee maayikii fadhu dhageeffadhu barakallahu fiik akkuma maayikii si jala kufanneef akkuma maayikii si jala kufanneef bakka kanatti namni sadaqaa lallabatee nyaataaree akkasii miti bar nyaanna akkana goona konkolaataa bira fooqii ijaarame namni nama diin irratti hin duulinga Muhammad rabbi keetitti nama karaa malee deemu irratti duulama maaliif irratti hin duulamne nama karaa malee deemu irratti duulamuu qaba akkamitti irratti hin duulamne hunduu sirrii jira ustaadonni imo keessaran hunduu sirrii jira akkamiin jetta durriyyee meeqa achi keessa raabo shamarran jalajjanu qofaafatti achi jiru abakaan ustaada imoodhaan ana Muhammad bayaan anaat irraa alma waardiyyaan ustaada imoodhaan nyaatani baga nyaatan ammallee itti fufan durriyyee karaa malee nama saafilee xabaqaansi abazar jira nam tokko abazar jira nama maatu jira namaatu abazar jira namaatu qabriyaa jira ila bakki nan jedhe ustaadonni imo gosa lama ila Muhammad bayani ofii kiyya imo kana keessa deemee waa hedduu arge ofii kiyya ustaadota yoo ati of seente maqaa dhiiratiin achi seente yeroo rimoof taateen beeyne jira kasirnaa hin bargaalagee wallahi lazim markaza jaha kaallakkaawee qabu markaza jaha of seenuu kiyya qofaan kamee rimoof nu godha achi keessa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Amma sila Muhammad bayani salfatu rabbi jedha mala Muhammad bayani Hinapan sibi Abu Yahya rakanatti isin mul'atti funyaani irra Muhammad bayani assalamu alaikum Abdi keessa Bakka Abu Abdullah Senno afadha fadhiya. callisa Muhammad bayani assalamu alaikum sheekotuma biyya Suudi biyya Ormaa jiru kana hinaapam funyaani fi miila fi hudduudhaan baate bar Wan me muhiti na kabadda ustaz me ana jinaza muhiti Dubare maal irraa Obboleessoon dalagadha humna kiyyaan jira. Waa sibiratti xiqqashoo dhagaa Humna kun kiyyaan jira obboleessoo. kun sibiratti xiqqashoo tokko waan keetiin jiraatu sim jedhi waan keetiin jiraatu sim jedhi taa'e qarshii waan keetiin jiraatu sim jedhi taa'e nullee waan keenyaani bar me muhiti kabadda me ustaz muhiti kabadda me nettima Saamicha dhaabaadha. Saamicha wallahi dhaabaadha. lappaati dhiisaara jedhetta Ila obboleessu tokkoffaayi namni tokkoffaa waan namni haasa'u hubate silaa waan obboleessa ati qoy obboleessa jaartiin tee irraa fuune naa deebi obboleessoo ati ila Ajira tokkoffaayi tajirta sunu jaarti namaati tajirti qabdanii tajirta sunu jaarti namaati meeshee ka muhiti qabadda anittima callisa muhiti qabadda sheen muhiti qabadda isi callisa ittima ana likki ittima kaati cirattu sunu jaarti namaati maaltu haji nabiyyaa ciradhu siin jedhe quraana barsiisi siin jedha moo ciradhu siin jedha wambadi akkana kanaan badde karaa waslaatta beekan jedhan Oromo garagaran hin bayna nyaadhadha waslaatta akka keetii kanaan diiniin bade hin nyaadhadha hojjettee nyaattu haji nabiyyaa namaa maaltu nyaadhu siin jedhe usboasi jaartii namaa namni jaarsarraa jaartii talaaquu isin malee jira namni jaarsarraa jaartii talaaquu isin malee jira markaza himoo keessa nama meeqatu jaartii wattara ifnee deemnu waan dubbanne sitti fakkaatu uzeri muyti qabatu ana biratti maala saayittaan nyaata tolchee nyaadha jira ka jaarsaaf jaartii addaan baase isin malee ennun waslaattaadhan achi wali qabdanii dubartii achitti waan waa meeqa haasayaa ooltan ganaa takka takkaan hin nyaadha itti gaafatamaa Duriyedhan. Wallahi dini sitti nyaadhan biyyeessi haa nyaattochuuf abaarsa. Biyyeessi nyaatte intalti takkatti si maraachite. usboasi kan jedhiti jasba jasba kana ana bakka qabu wajan Onu salpisana gana maqaa mana kabachiisu Manu salpistar ya ilahi mana kabachiisu rabeetan jiraan deem Muhammad bayaan sirreessitanii nageenyi tokko hin jiru. Muhammad bayaan sirriin jiru ustaazonni imoo warri yoo isa mari'attanii ergitan dhugaa hima yookaan akka Muhammad bayaan deemu kana islaamummaan teennallee akkanaa miti maqaa wal balleessuu wal xureessuu arraba leesh Muhammad bayaan Abu Mahir nama arrabsu maaliif nama arrabsu barbaachisa sababa isaatiin namni meeqatu wanti jedhaa jira jarana keenya abbaan madaasii fooqa bula isiin achi ustaazota gargaarti kana waa meeqa namni isaara laakiin akkuma dura dhoyfametti dhoyfatu isin wayya callisaa wal arrabsuun hin ta'u akka Muhammad bayaan diktaatara ta'u kana dubbiin ta'uu netu dubbii kana dhaaba yookiin gara guruppii biraatti jijjiira yookiin lafarratti dubbiin kun asirraa'u akka inni jedhu kana dubbiin ta'uu netu warroota rakkoo raawwatan imoo keessatti ofirraa baasu irra duulamu ustaazota hunda namni wali qaben jiru kanaaf akka Muhammad bayaan jedhu kana durriyeelleen hin jiru maaliin hin jiru hin nyaanna akkanatti hin ta'u dubbiin akkanatti hin ta'u sirreessaa nama kana wallahi ustaazonni imoorre isa harka dhaartan hin ta'u akkanatti dubbiin Ustaad Abu Mahir isin Ustaad Muhammad bayaan balleessu jira isin hundi tolchu jirtanii waliin balleessaa jirra akka amma sila isa dhoorgan isa dhoorgan kallattumaan siqaa jira dhaggeeffanne ani galgala kana waan mana kanatti haasa'e heydar gaafadhume maal asitti haasa'ee deema jiin sigalee ani namarraan dalagu haqa jirtu san haasa'ee deeme galgala kana jechuudha amma kana asirraa warri qaalaa jee fakkaatu kun hundisaa warruma qaala jee haqiiqaa sanii no silaadila kanaa kana waliin arrabsitan kaa hayri rabbi isin yaa godhu yaa baleessu garuu islaaminaa namni badeef abaditti hin baddu inuma tiifamti isatu nama arrabsaa isatu nama arrabsaa jira Muhammad bayaan fakkeenyaaf ustaaza akka iimooti ustaaza guddaadha hin beekama ishii maa nama arrabsa inni maa nama arrabsa jecha takka hoggaa namaan jette namni finiina sirraa dhaabbataati
ifi musabbab itti sababa taatee nama akkana naara seen mataati. Isini dhaggeeffadha. Isini warri fayyaa qabdan. Isa sirreessa wallahi yoo Muhammad Bayan sirraa wanni sirroofni takka illee Muhammad Bayan sirreessa Muhammad Bayan akka waan addunyaa mootummaa isa godhatteetti nama dubbataa bar. Muhammad Bayan lafee cinaachaati dhaggeeffadha. Muhammad Bayan nama tokkicha ni lafee cinaachaati. Yoo malqiyaamaa hin sirraa. Waa'ee Muhammad Bayan ni isaati nama biraarraa haasaa. Hattoota biraarraa haasaa. Muhammad Bayan hin sirraa. Akkuma duraatu akkas ture dala. Muhammad Bayan irraa naasena isa nama molgalcha badii qaba yoo lingalchina Muhammad Bayan video isaa sin argaarraa durii qabnee isa beekna Muhammad Bayan akka inni jallataa ta'e hin sirraa'u sunni kaan sirraa'u qabu nama biraati ustaazonni garee himoo keessaa Muhammad Bayan nama tokko nama 100 ta'a Usman fayyaa ta'e mee Usman ila Muhammad Bayan gastii tokko kamirrattullee hin affeerina heydar kana boodallee waliin galchin Muhammad Bayan irraa dhimma hin qabnu wallahi fooqii ajaara wanni barbaan akka namni ustaazota imoo hin qeyn akka namni fakkeeffatee ustaazota imoo maqaa hin balleessin imoo san yoo jiraate yoo qabataman markazni seeraan ala jiru kan nama saamu jiraate irra dubbannee sirreessuudha imoo qulqulleessuudha imoo akka inni imoo balleessuu miti kaayyoon kennu. Abu Mahir